Oduuwwan gaggabaaboo guyyaarraa yoo dhageessan gaariidha jedhee itti yaade isiniif qindeessan isinitti madaawwattoota keenya jalqabarraa mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaan immoo bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii haasofni inni taasise uummata gidduutti mufii uumee jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii haasawa isaatiinis mootummaan Itoophiyaa waraana keessa galuuf bittaa meeshaa waraanaa fi qophii waraanaa irra jira jechuudhaan dubbate. Akkasumallee ilaalchi Oromummaa Eertiraa fi Itoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaaf yaaddoo akka ta'etti haasofni inni taasisellee mufii guddaa uumaatii jira. Haasawa pirezidaantii kanarratti addi bilisummaa uummata Oromoos ibsa baasee jira. Addi bilisummaa uummata Oromoos ibsa isaatiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii dantaa siyaasaa Abiyyi Ahmad irraa dhabeen Oromummaa fi uummata Oromoo abaaramaa taasisuu hin qabu jechuudhaanis dura dhaabbatee falmeetu jira. Dhimma kana bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin immoo Tiraamp nama sammuu hin qabnedha jechuudhaan Puutiniin arrabsanii dhimmoota garaagaraa irratti kanaan dura waliin hojjennee turre amma garuu anis akkanaa irratti gonkumaa waliin galu jechuudhaanis Tiraamp Puutinitti dhaadate. Wal dhabdeen Tiraampii fi Puutiin gidduu jiru kun maallaa gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Oduu biraatiin immoo Itoophiyaa keessatti vaayirasiin dhibee Mpox daa'ima umurii guyyaa 27 irratti argamuun ibsame. Oduu keenya kan biraatiin immoo siyaasa Oromiyaa yeroo ammaa kana keessatti maqaawwan arrabsoo uumamaa jiran kanneen akka faarsee bulaa fi arrabsee bulaa fa'aa maalla. Namoonni siyaasaa maaliif akkanatti wal arrabsu gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraa keessatti dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin dargaggeessi miila isaa dheereffachuuf doolaara Ameerikaa 81,000 kanfale. Dargaggeessi ganna 27 lammii Ameerikaa Deenzel Siigeers jedhamuun beekamu jaalalleen isaa gabaabaa waan ta'eef isa waliin erga addaan baatee booda miilli isaa akka isaa dheeratu gochuudhaaf doolaara Ameerikaa 81,000 kanfale. Dhalataan Atlaantaa kun sababa dheerina isaatiin dubartootaan erga fudhatama dhabeetiin booda baqaqsanii hodhuudhaan miila isaa dheereffachuudhaan murteeffate. Jireenya koo guutuu akka gabaabduutti of yaaduudhaan dabarsee hammam jijjiiruuf yaalus yeroo hunda akkasuma natti dhagahamaa ture jechuudhaan New York Postitti hime. Itti dabaluunis baqaqsanii hodhuun miila dheeressuun jireenya koo fi walumaa galatti ilaalcha jireenya koof qabu jijjiiruuf carraa naaf kenneeraa jedhe. Yeroo dargaggummaa isaatti jaalalleen isaa baay'ee gabaabaa waan ta'eef akka sadii fi irra deddeebi'ee yaalus kan hin milkoofne waan ta'eef dubartootatti dhiyaachuu isaatiin dura dheerina isaa guddifachuun murteessee jedhama. Akka gabaasa New York Post irraa argannetti baqaqsanii hodhuun kun lafee isaa walakkaatti kutuu, ulee galchuu fi meeshaalee alaa itti maxxansiisuu kan of keessaa qabudhas jedhame. Sababa kanaan ol ka'insa isaa meetira 1.7 ture gara seentimeetira 10 akka dabalu gochuudhaan meetirii 1 fi seentimeetirii 80 ol guddate. Akkasumas yaala kana erga argateen booda deemsa dhaabbachuu, utaaluu fi fiiguu barachuuf ji'oota akka itti fudhates dubbate. Oduu biraatiin tibbana siyaasa Itoophiyaa keessatti jecha haaraan faarsee bulaa jedhuu fi abaaree bulaa yookiin immoo arrabsee bulaa jedhu jechattiin qaamoleen mootummaa deeggaranii fi mootummaa morman ittiin wal arrabsan ta'aa jira. Obbo Jawaar Mohammadis jecha faarsee bulaa jedhu fayyadamuudhaan namoota miidiyaa hawaasaa irratti mootummaa deeggaran qeeqaatii jira. Namoonni akka Atileet Fayyisaa Leellisaa warri mootummaa deeggaraa jiran ammoo obbo Jawaariin dabalatee qaamolee mootummaa mormaniin abaaree bulaa yookiin immoo goomatee bulaa jechuudhaan arrabsu. Dhibbanas BBC'n Afaan Oromoo dhimma faarsee bulaa kanaa wal qabatee gabaasa qabatee ba'een mootummaadhaan kan hundaa'e raayyaa miidiyaa yookiin immoo milishaa miidiyaa wanti jedhamu akka jirullee gabaase. Qaamolee raayyaa miidiyaa yookiin milishaa miidiyaa jedhaman kunis miidiyaa hawaasaa irratti mootummaa jajaa ooluu kanfaltiinis isaaniif kanfalamaa jedhame. Hooggantoota olaanoo dhaabichaa keessaa tokko kan ture ministeer deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a BBC waliin gaaffiif deebii taasisaniin raayyaan miidiyaa yeroo ani waajjira paartii keessa tureyyuu ni jiraa jedhe. Kaayyoon isaa garuu obbolummaa dhugaa jaarraa imaammata paartii keenyaa beeksisna karaa jedhuun ture. Akka yaada obbo Taayyee Dandaatti raayyaan miidiyaa kun yeroo hundaa'utti ida'amuu barsiifna jenneeti ture malee faaruu soba wal faarsuuf kan ijaaramen turre jechuudhaanis dubbate. Osumaan waajjira paartii jiru karaarraa maqi kan jedhan obbo Taayyee Danda'a namni nurratti ijaaramee nu cabsuun qabu yaada jedhurraa kan ka'e ijaaramuu isaas dubbatan. Raayyaa miidiyaa kana fayyadamuun nama isaan morme maqaa balleessuu seexana fakkeessanii ibsutu ture. Hojiirra jedhame waan jalqabeef warra kan hojjetaniifis kanfaltiin ni kanfalama jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a saaxilan. Oduu biraatiin Itoophiyaa keessatti vaayirasiin dhibee Mpox daa'ima umurii guyyaa 27 irratti argamuun ibsame.
Naannoo Oromiyaa magaalaa Moyyaaleetti namni vaayireesii dhibee Maariyyaa Jaldeessaan yookiin Mpoxiin qabamee argamu Ministeerri Fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa caamsaa 17 bara 2017 baaseen beeksise. Vaayireesii kanaan qabamuun isaa kan mirkanaa'es daa'ima kichuu umurii guyyaa 27 kan ta'e yoo ta'u, qorannoo haadhaaf taasifameenis vaayireesii kanaaf saaxilamtuu ta'uun ishee mirkanaa'uun ibsame. Abbaan daa'ima kanaas gara biyya ollaa deemee kan deebi'e ta'uun isaa kan mirkanaa'e yoo ta'u, bakka inni deemee turetti namoonni isa waliin dhiyeenyatti tuqaa qaban adda baasuu fi hordoffii taasisuun jalqabamuun eerame. Dhukkubsattoonni kunneenis bakka giddugala yaala adda baasanii yaaluu dursee qophaa'ee turetti hordoffii yaala barbaachisaa ta'e argachaa kan jiran yoo ta'u, hagammaatti rakkoon fayyaa hammaataan ta'e akka isaan hin mudannes ibsame. Ministeerri Fayyaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa waliin ta'uun dhukkuba kana ittisuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa jiraachuu eeruudhaan isaan keessaas giddugala ittisa balaa tasaa haala adda ta'een hojjechaa jiraachuu fi bakkeen namoota shakkaman itti adda baasanii yaalan qophaa'uu ibseera. Mpox dhibee bineensarraa namatti daddarbu zoonootikii infekshinii vaayireesii Mpox jedhamuun kan dhufu yoo ta'u, mallattooleen dhibee kanaas shiftoo, qufaa, ho'ina qaamaa, mataa bowwuu, dadhabbii fi dhukkubbii dugdaa akka ta'an ibsame. Ilaalchi Oromummaa Eertiraa fi Itoophiyaa dabalatee gaanfa Afrikaaf yaaddoo akka ta'etti dhiyeessuun Isaayyaas Afeworqii ilaalcha uummata Oromoo bal'aa fi eenyummaa Oromoo akkasumas Oromummaaf qaban dabaa ta'uusaa agarsiisa jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo Isaayyaas Afeworqiitiin qeeqe. Duulli maqaa Oromummaan hoogganoota Eertiraa dabalatee leellistoota sirna dulloomaa Minilik Oromoo irratti taasifamaa ture haaraa ta'uu baatus jibbiinsa yookiin foobiyaa Oromummaa kanneen qaban olola daangaa hin qabne miidiyaa fi sooshaal miidiyaa irratti daangaa tokko malee oofamaa ture. Sadarkaa hoogganaa biyya Eertiraatti ifatti ol guddifamee dubbatamuun ammoo Oromoo fi Oromiyaa irratti balaa inni qaqqabsiisuuf deemuuf itti gaafatamaan mootummaa Eertiraatti jechuudhaanis addi bilisummaa Oromoo akeekkachiise. ABO'n ibsasaa kanaan sadarkaa mootummaatti kana labsuun tumsattiin ijaarratanii galii siyaasaa, waraanaa fi imaammata lafa keewwataniif ta'uu isaa hubannas jedheetu jira. Ololli sadarkaa aktiivistootaa irraa haga mootummaatti guddachuun Oromummaa abaaramaa taasisanii kan ofii fedhan maqaa garaagaraa moggaafachuun Itoophiyaawwinnati, Eertiraawwinnati, Taagaaruu yookiin Tigraaywinnati, Amaaraannat jedhan ajandaa siyaasaa ittiin bitachuu kan uummata bal'aa bakka hin buunee fi naannawaa gaanfa Afrikaas caalmaattuu rakkoo hamaaf saaxilu ta'uu ABO'n akeekkachiise. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii dantaa siyaasaa Abiyyi Ahmad irraa dhabeen Oromummaa fi uummata Oromoo abaaramaa taasisuu isaa kan hin eeyyamne ta'uu addi bilisummaa Oromoo ABO'n beeksise. Addi bilisummaa Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti jaarmiyaalee siyaasaa fi waraanaa akeeka bilisummaa uummataa wal fakkaataa qaban kanneen akka EPLF fi TPLF waliin qabsoo gaggeessaa turreen bara 1991 dura ganna 34 har'aa sirna Abbaa Dargii aangoorraa hundeen buqqisee sirna dimokiraasii fi mirga uummattootaaf akka dhaabatuuf qabsaawaa ture jechuudhaanis ibseera. Dargiin kufuu hordofee yeroo mootummaa ce'umsaa Finfinneetti labsame mirga sabootaa fi sirna federaalummaa bu'uura godhachuun seenaa haaraa eegaluun mul'ata waloo qabna turre jechuudhaanis ABO'n beeksise. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n bu'uura qindoominaa fi qabsoo uummattoota cunqurfamoo keessatti gahee olaanaa ba'uun bu'uuruma chaartira sanaa irratti hirmaannaa murteessaa taasisuusaas ibse. Waliigaltee chaartiraa mallatteeffamee hojiirra osoo hin ooliin TPLF fi EPLF gartuu siyaasaa fi waraanaa tolfachuun ABO dhiibanii chaartira keessaa baasuun TPLF waggaa 27 Itoophiyaa dhiitee bituu ibse. Oromummaan uummata Oromoo bal'aaf sirna gadaa irratti kan ijaarame mallattoo eenyummaa, aadaa, duudhaa fi mirga hiree murteeffannaati. Isa akka rakkoo siyaasaatti dhiyeessuun falmii dogoggoraa fi olola sadarkaa seerawaa hin qabne seeraa fi seenaanis wal nama gaafachiisa jechuudhaanis ABO'n ibse. Oromummaan fala tokkummaa sabootaa fi nageenya bu'uuraati jechuudhaanis addi bilisummaa Oromoo ibsasaa keessatti calaqqisiise. Ajandaa Oromoo fi Kuush bakka balaatti dhiyeessuun ofuma isaanii balaa ulfaataa fi hammaataa gaanfa Afrikaatti harkisuuf deemu jennee fudhannaa kan jedhe ABO'n ololli madaalan kaasin akkasii kun mirga sabootaa ukkaamsuu fi sirna Abbaarree diriirsuun fedhii mirga abbaa biyyummaa ofii kan kabachiifatan fakkaatanii kan saboota biroo immoo sarbuutti akka jiran ifatti mul'isaa jedhe. Dhumarrattis Oromummaan fala tokkummaa fi nageenyaati. Ololli eenyummaa Oromoo irratti gaggeeffamu yakka seenaa fi seeraan wal nama gaafachiisa. Duulli maqaa Oromummaa balleessuuf taasifamu seenaa keessatti milkoomne kana boodas bakka hin argatu jechuudhaan ABO'n ibse. Uummanni Oromoo bal'aa fi sabaa fi sablammoonni cuftuu eenyummaa isaanii walqixxummaa, dimokiraasii fi mirga abbaa biyyummaa isaanii falma barbaachisu gaggeessu gorsaa fi eeyyamni gamaa fi gamanaa eeggatuun turree hin jirus hin jiraatu jechuudhaan ABO'n jala muree ibse.